warri Itoophiyaa kun waanuma gudii malee hojjettu zayitiidhaan wal quncisaa jirti amma mucaa kana zayitii daffaatti naqan jedhan zayitii daffaatti naqan jedhan zayitiin otoo akkuma shan jedhan garuu zayitii guddiidhaan kinoo dhala namaa zayitiidhaan quncisan jechuudha uummata bocolii kana bocoliidha bar uummanni Itoophiyaa kun bocolii wanna shingashina keessa gashiti galti seeraan beekan seeraan qaban kabajan qaban simboon qaban maali kun biyyumti Itoophiyaa sun dhugaa rabbii amma immoo asuma TikTok irratti immoo bocoloonni hoolaa arabaa duuba ooltu fi bocoloonni biraddisti arabaa dheetu bocoloonni asirraa bocol jechaa ooltu tuni warra amantaa maalis irratti beenzila naqeetti beenzili du'aashi irratti anamu ana ummata bocol hin jedhina waan agartan keessa foc hin jedhinaame yaa mucaa baga waan si baase dubartiin nama ajjeesti naafnaan amma mucaa kanarratti kan beenzila kana naqe niitii isaa sannan beekan akkanumatti ishii irratti naqe lubbuu nama biraatii miti warra amantaa minaaminaan hin jedhina ishuma irratti dafee mucaa irratti waaqni ishee argu. Namni miidhaa cimaa Abdii Raggaasaa kan qixa yaalii ajjeechaa san irratti raawwatame adda baafame jedhan. Innis haadha warraa isaa ta'e inni wajji jiraatu miseensuma maatii isaa keessaa haadha warraa isaattu zayitii ho'aa danfisee itti naqee jedhan. Kun waan hedduu nama gaddisiisa. Saniyyuu jedhan meeshaa waraanaa shugguxiidhaan sodaachisuudhaan zayitii danfistee zayitii ho'aa san qaama isaa bakka hedduutti naqxee jedhan. Kun waan hedduu nama gaddisiisu. Amma faati warraa isaa to'annoo seeraa jala ooltee jirti jedhan. Ergama isiin qabdu hanga ammaatti wanni adda baafameen jiru sun qorannoon kan taasifamu qorannoo poolisiiti. Akka amma odeeffannoon himaa jirtutti akka jedhamaa jiru san Abdii Raggaasaa namni amantii biraa hordofu zayitii yookaan asiidii itti naqee osoo hin taane miseensuma maatii isaa keessaa haadha warraa isaattu yaalii qixa ajjeechaa san irratti raawwatee jedhan. Kun waan hedduu nama gaddisiisa. Yeroo ammaa kana dhugaa gara kushiinaa dhiyaachuun hedduu ulfaataa keessaafuu warri haadha warraa teessan aarsitan of eeggannoo godhaa jechuu barbaada. Warri aarsitanis aarsuu isii dhiisa. Kun waan hedduu nama gaddisiisu dhugaa rabbii wanti sun waan isaan maluu miti. Dubartoonni yookaan haawwatiin teen yookaan obboleeyyan teennallee osoo bifa saniin garaa jabaachuu baattanii hedduu namatti tola. Yaaliin Abdii Raggaasaa irratti raawwatame kun waan hedduu nama gaddisiisu, waan safuullee cabse, waan seera ilma namaallee cabse, waan seera mootummaallee cabse jechuudha. Namni tokko yoo badii dalage karuma nagaatiin adda deemu keessaaf haadha warraatiif abbaa warraa ta'anii miidhaa akkasiisan wal irratti raawwachuun gaarii miti. Balleessuu danda'a, si aarsuu danda'a, dhugaadha. Yoo inni balleesse aarii isaa yoo araaramuu fi hin dandeenye miidhaa gasii irratti tarkaanfii akkasii irratti fudhachuu osoo hin taane karuma nagaatiin kara seera qabeessaan osoo adda guurattanii waan qabdan addaan baastanii isa malee dhiirri biraan jirti si malee dubartiin biraas akkuma jirtu beekiite jechiin innis dubartii biraa fuudhuu danda'a atis dhiira biraatti heerumuu dandeetta. Garuu gaafa ilma namaa irratti miidhaa akkana haga kana ga'u geggeessite tariyoo lubbuun isaa si harkatti baate baay'ee waan si gaddisiisu. Ammayyuu yeroo kana akka gadditetti natti mul'ata jechuudha. Because nama akkana dhageettii qabu kana nama kamuu haa ta'u ka dhageettii hin qabne kun illee itti naqamuu qaba jechuu kiyya osoo hin taane nama akkanaa kanatti waan akkanaa raawwachuun ilma namaa kamii irratti waan akkanaa raawwachuun waan hedduu nama gaddisiisu. Ani gama kiyyaan wantoonni akkanaa kun yoo isinii ta'uu dhabaate abbaa warraa keessaniin kara nagaatiin adda ba'a malee yaalii akkanaa kana hin fudhatina. Dubartoonni kun waan badaadha. Aadaa Oromootis miti. Kun gara amantii kamiinuu waan jajjabeeffamuu miti. Waan gurra qabatanii yaa rabbi nun dhageessisin jedhan viidiyoo kana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabahal khair. Akkam bultan? Odeeffannoo waqtaawaa sabbar zeenaa qabannee isin dhiyaannee jira. Addunyaan akkamitti bultee maaltu jira? Haroofni isa jedhuuf jalqaba irratti addunyaan akkitti bulte odeeffannoon sabbar zeenaan Itoophiyaa keessaa isin jalqabnaa. Obboleessa keenya kan gidduu kana gara amantii musliimaatitti dhufe Abdii Raggaasaa jedhamuudhaan isa beekamu qaamni hin beekamne asiidii qaama isaatitti naquudhaan haala isin agartan kanaan qaama isaa gubuun dhagahame. Kun ammoo waan nama gaddisiisuudha. Itoophiyaan biyya amantii hedduu wal keessaa qabdudha. Yoo waa'ee amantiitiif taate qaamni dhimmi ilaallatu waan kana qoratee namoota badii dalagan irratti tarkaanfii akka fudhatuuf gaafii dhiyeessina. Gama biraatiin ammoo hawaasni musliimaa obboleessa keenya bira dhaabbattanii deeggarsa barbaachisu yaala isaatiif akka gootan kabajaan isin gaafanna. Gara sabbar zeenaa odeeffannoo keenya gugurdaatitti ceena. Akkuma beekamu addunyaan balballi jahannamsii baname waliin jechuudhaan walitti dhaadachuu akkuma itti fufanii jira. Ameerikaan Israa'el Iraaniin balballi jahannamsii baname, Iraan Ameerikaaf Israa'eliin balballi jahannamsii baname gidduu kanatti miskiinni akkanaaf si
aarsaa kafaluun itti fufee jira jechuudha. Qaala'insa jireenyaatiin wal qabate. Odeeffannoon bahaa jiru Iraan akkuma jettee godhaa jirti. Halkan edaa raakkeettiidhaan misaa'illi Iraan irraa ergame humni qilleensaa akkasuma ittisa Israa'el bira dabruudhaan Teel Aviv guutumatti hedduu hundurratti tarkaanfiin fudhatamuun dhagayame. Miidhaa cimaa qaqqabsiise. Misaa'illi halkan edaa galgala gara Iraan irraa gara Israa'elitti ergame aarsaa guddaa miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Isa kanaan wal qabatee odeeffannoon bahaa jiru. Haati warraa pireezidaantii yookaan hoogganaa biyya Israa'el Netanyaahuu miidhamtee akka mana yaalaa guddicha galtetti dhagahamaa jira. Dubbiin jajjabaa wanti akkuma jedhametti fufaa jira. Jeneraalonni Iraan waraana yeroo dheeraatiif qophaafnee itti fufna kallattii hundaan isinis ulaa galaana Hermuuz jedhamu cufnee jirra. Iddoo waraanni Israa'el jiru Israa'el keessatti targeetii hedduu rukunnee jirra. Meeshaa isaanii barbadeessuu irra xiyyeeffannee jechuudhaan Iraan ammas waraana isii jabeessitee itti fuftee jirti. Kana qofa miti. Xiyyeeffannaan isii iddoolee gaaziin irraa ba'u biyyoota akka Kuwait, Suud Arabiyaa oomisha gaazii hundarratti kan xiyyeeffatedha. Kallattiidhaan biyyoonni Awurooppaa hedduun waan kanarratti meeshaalee isaanii gara bahaatitti akka ergaa jiran gaafatamaa jira. Kanaan wal qabatee pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyya Ingiliiziif akkasuma biyya Ispeeniif gaafii dhiyeessuudhaan biyyoonni kun lamaan didan. Isa kanaan wal qabatee pireezidaantiin Ameerikaa kophii qabu Ingilizii fi Ispeen irratti kaasuun dhagayame. Dubbiin jabaatte Ameerikaan gargaarsa biyyoota ollaa Awurooppaa hedduu gaafachaa akka jirtu dhagahamaa jira. Daawwattoota keenya waraanni kun haalaan eeggamne olitti jabaatee itti fufee jira. Gama biraatiin jeettiin isin agartan kun jeetti waraana Israa'el Iraan keessatti tarkaanfii ittiin fudhatu keessaa ijoodha. Jeettiidhaan kunniin jeettii akka malee saffisa qabudha. Jeettii diroonii mataa isaa humna ittisa isaa waa hundaayyuu raadaara waan hunda ofirraa ittisuudha. Guyyaa kaleessa halkan kaleessa Iraan keessatti rukutamanii jeettiidhaan kunis gaddudanii jiran. Yoo xiqqaate jeettii sadi moo lama kan amma rukutamee Iraan keessatti jechuudha. Walumaa galatti addunyaan dhugumatti Iraan jajjabina akkamii qabdii fi biyya jajjaba akkamii akka taate haala kanaan hin hubanne ture. Amma dubbiin jabaatee jira. Iraan dhugumatti biyya jabduu turte. Amma akkuma isin argaa jirtan kun addunyaan hundi garasi garagalaa jira. Awurooppaa irraa biyyoonni hedduun akka isin agartan biyyoonni Arabaa waliigala isa kana hundaan dura dhaabbachuudhaan haga ammaatitti waraana isiitti fufuudhaaf murteessitee jirti. Dhugumatti gaafii ta'ee jira Ameerikaafis wanti kun. Mootummaan Ameerikaa amma immoo ulaa galaanaa kan amma isiin cufte kana banuudhaaf tarkaanfii waraanaa jalqabnee jirra. Amma dubbiin haala malee dinagdee addunyaa irratti akka dhiibbaa godhu gizee qabu dubbiin jabaatee jira. Addunyaan akkuma isin agartan kana halkan edaa guutuu rakkeettiin garaagaraa waliin roobsaa bulanii wareegamtoonni gama lamaanii Iraan keessaayis nama hedduu dhumaa jira. Israa'el irraayis biyyoota Arabaa keessattis aarsaa kafalamaa jira. Walumaa galatti hal ibsa wucci guddaa ministeeriin Ameerikaa kenneen lammiileen Ameerikaa 9,000 biyyoota baha giddu galeessaa keessa jiran bahanii gara Ameerikaatti deebisuun dhagahame. Isa kanaanis lammiilee Ameerikaa baha giddu galeessaa keessa jiran iddoo hundarraa gara Ameerikaatti deebisuudhaaf mootummaan Ameerikaa akka hojjechaa jiruudha. Daawwattoota keenya walumaa galatti dubbiin haala malee cimee jabaatee itti fufee jira. Odeeffannoo waqtaawwan akkasiin jalan tarreef namoonni maatii kennan ta'in maatii kenna ta'uun irraanfatinaa. Gabaasa waqtaawaa yeroo eeggate guyyarraa isin biraan kenna. Qaala'insi jireenyaa ammoo itti fufee jira. Yeroo jalqabaatiif Profeesar Ahmad Cululleen guyyaa kaleessa liitirii tokkocha benziinii jechuudha birrii 2 guuttate jechuudha. Kuni maali? Bu'aa waraanni nuufi amma jalqabe kun nuufi deedaa jechuudha. Amma kaleessa birrii 2 har'a yoo laalte birrii meeqa akka ta'e hin beektaa jechuudha. Qaala'insi jireenyaa samii keessa ol utaalaa jira jechuudha. Dubbiin jajjaba dhiiroo.